Sabbar zinaa ijoolleen madaamotaa yookaan abbaan madaamotaa shaqqaalochee yookaan kaddaamochee akka fuudhanii fi ammaan booda jireenya isaanii shaqqaalochee mana isaanii hojjettu haadha manaa isaanii godhatanii jiraachuuf akka murteessan gabaasanii jiru. Yaada kanarratti madaamonni hiriira ba'anii akkamitti wanti kun ta'aa isaayyuu shaqqaalochee kan fuudhan ta'ee jire. Ijoollee shamarranii keenya durboocheen keenya nurratti hafu jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Kana bichaas osoo hin taane abbaa warraa keenya nurratti yoo haadha manaa sarraatenyaa mana keenyaa fuudhanii madaamii nurratti godhanii nuti akkamitti teenyee laalla jechuudhaan dhiyeessanii jiru. Yaada kanarratti murteen kenname akkas kan jedhu jaarsonni madaamotaa fi ijoolleen madaamotaa deebisanii jiru. Mana keenya keessatti kan nu tajaajilu kaddaamotaa kan nyaata nu hojjetu isaanii kan uffata keenya miiccuu isaanii kan nu wajjin rakkachaa oolaa bulu isaanii isin ijoollee deessanis ijoollee keenya wajjin kan rakkatu isaanii kanumarrallee isin bakka raftanii hin kaatanii nu dalagaa deemne yoo deebinu mana keenya qulqulleessanii bareessanii hixaana bukoorruu itti aarsanii urgeessanii nyaata bilcheessanii kan nu eeganii shaqqaalochee mana keenyaati. Isanii ammallee algaa keessanirraa hin kaane yeroo nuti alaa gallutti isin argumarra rafaa ooltu bakkuma raftanitti isin biraa baanee bakkuma raftanitti isin bisinitti deebina. Erga akkasuu ta'ee immoo maal gocha wacii lama baasna jechuudhaan gabaasanii jiru. Kanarratti immoo gaafa isin fuunu tola isin fuunu maallaqa hedduu isinitti kaffalleessi fuuna garuu haa ta'u isin mana keenya dhuftanii oomaa nuuf fayyaddan jechuudhaan jaarsonnii fi ijoolleen madaamotaa hundi isaaniitu ijoolleen dhiira ta'anii fi jaarsonni madaamotaa gabaasa kana ibsatanii jiru. Gabaasa kanarratti madaamonni akkas jechuudhaan irra deebuudhaan mormatanii jiru. Nuti haadha manaa keessan erga taanetti rafuu fi nyaachuu dhuguu fi ka'uu deemuu fi galuu malee wanti nurraa eegamu hin jiru jechuudhaan lammatas komii dhiyeeffatanii jiru. Jaarsonni yookaan ijoolleen madaamotaa dhiirotaallee akkas jechuudhaan ammas irra deebi'uudhaan gabaasanii jiru. Erga kan akkas ta'ee isin nyaattanii dhuddanii raftanii kan kaatanii erga kan deemtan ta'ee fe'aa nuti ta'uu malee homaa nuun fayyadanii kan nu tajaajiltuu fi urgeessituu mana keenya barbaanna waan ta'eef fakkaattota keenya barbaanna kan hojii jaalatan barbaanna waan ta'eef isaanillee daa'imallee nu da'uu waan danda'aniif isinirraa dhimma hin qabnu isin galaatii haadha keessan bira taa'aa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanarratti dubartoonni arabdootaa akkas jechuudhaan dubbatanii jiru. Isin erga zeegaa bira kan fuutan ta'ee nuti ijoollee keenya fi zeega keenya kan ta'e maaltu nurraa fuudhaa nuti gara biyya biraa deemnee heerumna moo akkam goonaa ijoollonni keenya shamarroonni keenya nurratti manatti hafuu isaaniitii akkam wajjin taana jechuudhaan gabaasanii jiru. Dhiironni madaamotaa fi ijoolleen dhiirota madaamotaa jaarsota madaamotaas akkas jechuudhaan dubbatanii jiru. Erga akkas ta'ee ijoollee keessan heerumsiifachuun duratti mo'aa mana keessaa nyaata hojjechuu fi wantoota garaagaraa hojjechuu barsiisaa. Ijoolleen keessan mana keenya yeroo dhufanii nuti fuunee gallu isaan rafuu fi nyaachuu ka'uu malee wanna takka mo'aa jedhamus hin beekani. Nyaatallee nuuf hin hojjetani ofii isaaniitti ciisanii kaddaama shaqqaalaa fidadhu ani shaqqaalaa keetii miti haadha manaa keetii kanaafuu waan akkasiin hojjedhu jedhu. Haati manaa takka abbaa manaa isheetitti erga nyaata hin qopheessine waan tokko hin goone fi mana keenya jira. Maal nu gooti abbaan manaa yookaan dhiirri tokko dubartii fuudhuun akka ishiin mana keessa isa tajaajiltuuf malee inni dubartii ta'ee ishiin dhiira akka taatuufi miti. Kanaafuu ergasuu isin mo'aa tokko hin qabdanii faayidaas hin qabdanii dura of sirreessaatii gaa'ela keessa seenaa jechuun dubbatanii jiru. Isa kanarratti shaqqaalocheen illee baga gammaddanii yaada kanallee sirritti fudhattanii jirtu. Shaqqaalocheen baay'een immoo hojiirra oolchaa jirtu. Baay'ee shamarran hedduu ta'an keessaa maraxaniiti warroonni dhiirotaa fuudhaa jiru. Shamarran bubbushooftuun illee dhidhiqadhaatii akka babbareeddanii booda gabaarra ooltan jechuun gabaasni kun ba'ee jira. Asumarraan illee shaqqaalochee baga gammaddanii shaqqaalinnatii irraa gara madaaminnatii gaafa jijjiirraman simmeetii adda ta'etu namatti dhaga'ama jechuudhaan shaqqaalonni hedduun baay'ee gammadanii jiru. Mee maaltu sitti dhaga'ame jireenya kaddaaminnatii keessaa baatee yoo madaamii taatu kana jedhamte yeroo gaafattutti ani waan natti dhaga'ame dubbachuu fi ibsachuullee hin danda'u. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Darajaa madaamin teechurra gaafan taa'u uffannaa madaamin uffattu gaafan uffadhu ani nama biraa
of se'eetan of ilaalaa jira jechuudhaan aadde Shaqqaalitiin ibsa kennattee jirti. Yaada kanarratti immoo dhiironni biyya biraa yookaan dhiironni Itoophiyaallee dhiironni biyyoota garaagaraa shamarri irraa fudhatamaa jiru akkas jechuudhaan ibsa baasanii jiru. Nuti shamarran keenya yoo gara biraatitti zeegaa biraatitti heerumanii nuti immoo waan fuunu hin qabnu adaraa keessa shamarroota keenya nu jalaa hin fudhatina nu jalaa hin fuudhina shamarroota keenya nu hin geechuu nuti yoo fuunee dharraanee akkuma dharraanetti ilaallee too du'aa jirra. Kanaafuu isin immoo yoo nurraa fudhattan nu shamarran fuunu dhabaa jirra. Ginni keenya yoo isinitti heerumte daa'imman nu gadiitis isinitti gara keessan dhufuun isheen ooltu waan ta'eef nuti booddeerra akkam goona daa'ima dhallee guddisnee fuunamoo akkam goona jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Kanarratti immoo maanguddoonni fi hawwootinis yeroo dubbatanitti erga isin ijoollee shamarran fuutanii bulfachuu wallaaltanii biyyaa baastanitti isaan biyyaa baanee ashkara keessan ta'uu irraa achi dhaqan erga carraa kanatti argatanii heerumanii jireenya ijaarratanii daa'ima daahanii bultii haadha manummaa madaa'ummaa ta'anii erga jiraatanitti dhiiruma bakkuma deemanitti heerumanii ijoollee teenya maqaa hin dhayinaa jechuun hawwoonni isaanii dubbatanii jiru. Isa kanarratti komiin garaagaraa yeroo ka'utti shaqqaalonni immoo akkana jedhuun dubbatanii nuti erga nuuf ta'eeti hundi keessanuu nurraa gadi ta'a jireenyi kun erga nuuf ta'e nuti amannee ergatti seenne nama tokkollee galchuu hin danda'u nuti jireenya kana keessatti boqonnaa qabna jechuudhaan dubbatanii jiru. Ammallee aadde madaamocheen gadi hin teenye odoo kana arginuu shaqqaalonni madaamota gaafa nurratti taatu akkamitti teenye raallaa nuti kaddaamaa isaanii taanee jiraan namoo dubbiin garam deemaa jira jechuudhaan ammallee komii dhiyeeffatanii jiru. Yeroo kanatti nuti isiniin dhageenyu jireenya oo'aa keessa jirraa gammachuu argannee jirraa erga fuunee kan nyaata nu bilcheessitu kan gammachuun nu jiraachiftu gaafa hojjennee alaa gallu kan ilkaan ibsitee nu eeddu kan mana urgeessitu erga argannetti immoo kan meekaabbii fi akkanumaan of dhiqaa ooltu hin barbaannu kan mana isheetii fi abbaa manaa kiyya jettee ofis bareechitee mana isheetis bareechitu nuti barbaanna. Mana keenya keessaa erga nu taate isin deemaa nurraa galaa jechuun dhiirocheen illee dubbatanii jiru. Yaada kanarratti akka gamaggamamee walii galteetti dhiirri zeegaa biraa dubartii zeegaa biraa yoo argate fuudhuu qabaa mirga isaatii erga isaaf taate jechuudhaan gamaggamiin illee xumuramee jira. Egaa kanarratti isinis yaada qabdan saanduqa koomentii jalatti barreessaa jechuun yeroo ammaa kana kaddaamochee keenya baga gammaddanii carraa kanatti dafaa fayyadamaa manuma isin jirtan san keessatti kan xabbastan xibsii wayyoo argattan xabbasaatii dirgim godhaatii itti heerumaatii haala kanaan suura ka'aatii gara keenya nu dhiyeessaa jechuun nutillee kabajaan isin gaafanna. Maaliif jennaan gabaasa keenya gamaggamnee dubbii keenya irratti dubbanne yaada keenya galmaan geenya jechuudhaan gabaasne jirra. Egaa yaada kanarratti hundi keessanuu baay'een keessan tokko komii dhiyeessitu tokko gammachuu dhiyeessitu kana keessaa kan fudhatama qabu garuu gammachuudha kan jedhamu dubbatamee jira. Maaliif jennaan abbaan manaa gaariin haadha manaa gaarii erga argate erga hojii seeqee kolfee jiraateen boodatti maaltu nama dhiba jechuudhaan dubbatanii jiru. Yaada kanarraa immoo wanti nama mufachiisu hin jiru jechuun jaarsi madaamii ababaa agawii ga'uu baachuudhaan gara shaqqaalitee kaddaamitee isaa deemee haadha manaasaa godhatee ababaa kana baachisee jira. Isa kanarratti guyyaa boruu nu eegaa veeloo itti uwwiseen gara keessa fidaa kuni qalabatiidha jechuudhaan dubbatee jira. Ergaa kanarratti immoo aadde shaqqaalitiin erga ta'uun hin oolle maatii koo biyyarraa na waamiti seera kiyya naa godhi jechuun itti dubbatte. Innillee sa'aatii kanatti maatii ishee biyyarraa fiduudhaaf hiqaamaa isaanii piisaa isaanii xumurarraan ga'een jira. Abshirsiifaan fidaa waan ati jette hundumaa narraawwadhaa yoo feete immoo biyya kee gallee wajjin jiraanna jechuudhaan waadaa seeneefii jira. Warroonni jala deemtanii wacan hundi keessanuu lafumatti haftu numatu walitti hafa jechuudhaan jarri dubbatanii jiru. Kanaafuu madaamochee fiddanii hin boo'inaa fiddanii hin dubbatinaa jechuun gabaasni dhumatee jira. Asumarraan cufamaa halkan